Haanaan Seefuu dhalattee kan guddatte godina Iluu Abbaaboor magaalaa Mattuutti barnoota qorannoo qorichaa yookaan faarmaasii barachuus kan dubbattu Haanaan ogummaa faaya hodhaa wayyaaf fedha qabaachuu kanaafis diizaayiniingii illee barnootuma qorannoo qorichaa kana faana fixuu dubbatti. Kaleessas magaalaa Mattuutti qophii agarsiisa faashinii yaadannoo injifannoo Saambee qopheessitee jirti. Ayyaana Saambee irratti waanan filadhee fi Saambeen ayyaana guddaadha. Seenaa waggaa baay'eedhaaf dhokatee ture kanarratti ani maaliin gumaachuu qaba jedhee yeroon yaadu dandeettiin koo diizaayinarummaa waanan ta'eef aartiidhaan waan seenaa qabu kana uummata koo akkamittiin uffata aadaa godinaalee adda addaa ammayyeessee ayyaana Saambee kana sababeeffadhee akkamittiin itti agarsiisa jedhee kan Saambee faashin shoo qopheesse. Qophiin isaa baay'ee bareedaa ture. Yeroo baay'ee natti fudhateera. Waggaadhuma darbe irraa ka'eetan sagantaa bara darbe kabajame irraa ka'eetan waggaa lammaffaa isaatti qophaa'uun qaba jedheetan ka'e. Dadhabbii baay'ee qaba ture. Naannoo kanarratti ijoollee moodeelonni baay'ee hin turre. Ijoollee dandeettii isaa qaban, fedhii isaa ijoollee qaban asuma Iluu Abbaaboor keessaa leenjisee qopheessee jaraafis carraa laadhee akka sanatti qopheessine Saambee. Magaalaa Mattuu hoteela Iluustaaritti qophii qophaa'e kanarrattis namoonni hirmaatan yaada isaan naa kennan na jajjabeesseera jetti shamarree Haanaan. Hirmaannaan namootaa baay'ee bareedaa ture. Nama baay'ee sirratti hirmaatee, nama baay'eetu itti gammadee, abbooliin gadaa turanii, bulchiinsi magaalaas turanii, jiraattonnis turanii. Yaada jarri naa kennaa turan barana duwwaa osoo hin ta'in Saambee waggaa waggaadhaan, Saambee faashin shoo waggaa waggaadhaan akka itti fufu yaada akkasii naa laatanii. Dargaggoo Isaak Bafqaaduu jiraataa magaalaa Mattuu qophii kanarra turedha. Akka magaalaa keenyaattis sagantaa addaa yeroo duraatiif kan gaggeeffamedha. Yaadannoo kabaja waraana Saambee akkasumas kan waggaa 82ffaa akka godina keenyaatti immoo marsaa lammaffaatiif kan kabajamuun ol qabate agarsiisa faashinii uffata aadaa sagantichi baay'ee miidhagaa baay'ee hawwataa uffannaan aadaa Iluu Abbaaboor kan yeroo baay'eedhaaf bifa ammayyaadhaan agarsiisa irratti dhiyaate hin beekne hedduun isaa kan irratti dhiyaate akkasumas kan godinaalee Oromiyaa adda addaa bifa miidhagaa fi haala miidhagaa ta'een halluuwwan babbareedaadhaan bocamee irratti argamne waa'een waraana Saambee waggoota baay'eedhaaf dagatamee waggaa lammaan kanadha maqaan Saambees kan inni dhaga'amuu jalqabe. Gatii kanaaf waa'ee Saambee kana immoo akka Iluu Abbaaboor yookaan akka Oromiyaa qofatti daangee hafuutu hin qabaatin akka biyyaatti beekamtii qabaachuu qaba. Waan naannoo tokkotti jiru tokko agarsiisanii addunyaadhaaf beeksisuu keessatti wanneen akka sirbaa wanta akka agarsiisa faashinii uffataa kun namni baay'een akka inni Saambee jechuun maal jechuudha hubannaan kun maalidha akka inni hubatu waan godhuudhaaf haala mijanaa haala yerootti duukaa wal qabsiistee immoo obboleettiin keenya kun uffata aadaa bifa kanaan qopheessitee dhiyeessuun ishee immoo namoota baay'ee bukkeetti waa'een Saambee akka yaadatamu akka beekamu namni Saambeen maalidha akka inni gaafatu waan taasisuudhaaf gahee olaanaa shoora olaanaa qaba jedhee namana. Dargaggoon Asroobii Xilaa'oon agarsiisa kana gubbaatti dargaggoo hirmaateedha. Baay'ee namatti tola. Kan jalqabaa keenya ta'uusaa immoo baay'ee waan nama gammachiisudha. Uffanni dhiyaatanis baay'ee uffatoota babbareedanidha. Uffata aadaa ta'anii garuu waan haaraatti daddabalamee waan uffata mimmiidhaguutu dhiyaataa ture. Tokkoffaa Saambeen akka Oromiyaattis akka Itoophiyaattis akka beekamu fokkasee akka argatu yaadne. Seenaan Saambee kun xiyyeeffannoo maluuf hin arganne kan jedhu Asroobiin ammallee gama maraanii qaamni hunduu injifannocha beeksisuu qaba jedha. Beektonnis qoratoonni seenaas karaa fuulduraatiif kitaaba sirriitti itti barreeffame fiilmoolii garaagaraa dookumentarii akkas miidiyoonni sirriitti akka hojjetan diizaayinaroonnis hanaan duwwaatoon ta'in kaanis dhufanii akka sirriitti hojjetan abdii qabna sirriitti hojjechuu qabna jennaa kuni seenaa keenya nu daganne taanaan namoonni yaadatu sirriitti jabaannee wal gargaaraa seenaa keenya beeksisuu qabnan jedha. Seenaa kana cimsuu qabna. Seenaa Oromoo maraatii seenaa uummata Iluu Abbaaboor osoo hin ta'in seenaa Itoophiyaadha. Garuu amma kan kabajamaa jiru naannoo Iluu Abbaaboor qofatti karaa fuulduraatti akka Itoophiyaatti akka Oromiyaatti akka kabajamu gochisiisuudha kaayyoon keenya. Aannan qabu dargaggootaa fi Saambeen seenaa yeroo dheeraadhaaf dhokatee ture kana taalantiidhuma qabnuun seenaa kanatti cimsinee
seenaan kun yaadatamu gochuu qabnan jedhan. Aanaan ammas agarsiisa faashinii saambee kana waggaa waggaadhaan gaggeessuuf akka karoora qabdullee dubbattee jirti. Har'as aanaallee magaalaa Goreetti yeroo afuraffaadhaaf injifannoo loltoota Xaaliyaanii irratti ganna 82 dura saambee irratti ta'e yaadachuu fi sagantaan garaagaraa gaggeeffamee jira. Akka beektonni seenaa jedhanutti saambeen lola Xaaliyaan Adwaa injifatamtee lammata Itoophiyaa weeraruuf dhufte bara 1933 godina Iluu Abbaaboor aanaallee tabba saambee irratti gaggeeffamedha. Lola kanarratti jiraattonni godinaalee Oromiyaa lixaatii fi kan giddu galeessaa waliin ta'uudhaan loltoota Xaaliyaanii yeroo sana baataaliyoonii 12 injifachuu aangawoonnii fi qorattoonni BBC'tti himanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaa Bahaa Adaamaarraa.